لولان مسلمني الدنيا كان رات انجفتيت موهن دندو كان جل ممرزني ربي سبحانه وتعالى كتاتا مسلمات في جتشا حاجه دينتي ديبتا من جتشا نبي محمد عليه الصلاه والسلام وانت في جتشا دور اللي زمانه عمر فاتي بر امباير غرغدا بر زمان صحابه رضي الله تعالى عنهم وسوساتي كانت لالتني امباير غرغدا امريكا تقوتنا ميتي بر امباير غرغدا بر امباير روما دا امباير نمن هندي كما جدتني ياد ابن بر صحابان سنين فردت القرى يابتة سيفي كاكالا كبتة وفتك وفر رانكم نواني أكاسي تكون في سيف سبب نساء مالين سبب نساء يا جماعة قرآن ربي الله سبحانه وتعالى هركاكبا إسلام ما هركاكبا سنغالت إسلام ما هركاكبا قرآن ربي تنبولا درقا جيسا سير بنتر رسا درقا جيسا قرآن ربي لا قلما قلقلتي رحبان الليل فرسان النهار ورها الكن قوتود أبتابو لأكا كينيا كان أسو كرسو بلوميتي galgala guutuu dhaabbataatiin bulee halkan ganama immoo lafaa ka'eetiin farda yaabbateetiin karaa rabbii keessa subhaanahu wa ta'ala qabsa. Warra akkasii sanii rabbiin diinaa kana geesse dachi kan bal'isee jechuudha. Gaafsan jabinnaani miti ba. Silaawwa impaayirri Roomaadhaa, impaayirri Faarshaadhaa, impaayirri kunniin gurguddaan yaa jamaa takhayyalu. Biyyoota Afrikaa kana dabalatee biyyoota Arabaa dabalatee biyyoota amma Arabni irra jirtu dabalatee biyyoota Awurooppaa kana dabalatee impaayirri Roomaadhaa sun impaayirri guddaadha ture cabsanii ufa fuudha dabarsan. Asitti waan Rustum jedhe tokkotu na yaadachiisa gaafa Faarshaa seenaniitiin jedhanii Sa'd ibn Abi Waqqaas dhaabateetii warra qaadisiyyaa gaafa qaadisiyyatti loluudhaaf deemu Mugiiraa fa'aa itti ergee Rustumiin fa'aatti jechuudha mootii gaafsan jiru fa'aatti. Inni kun Rustumiin kun hoogganaa waraanaati gaafa sanii mee dubbii kan akkam goonaa jedhanii ilaalan qaxaroo nuu qabaa jedheen jara kana injifachuu hin dandeenyu ilaal mootummaa gurguddaa jara kana injifachuu hin dandeenyu jara kana qaxaroo haa qabsiifannu jedheen. Maaliif qaxaroo qabsiifanna jennaan jarri kun yoo ishinuu jettee waggaa 20 waggaa 30 sinigaltee waggaa 20 waggaa 30 yoo qaxaroo nuu qabde jarri kun yoo duute dhaloonni isaan boodaan dhufu haga isaanii dhaangaani dhaloota isa yoo injifanne malee jara amma quraana akkana qabattee deemtu kana afoo dhaabbachuu hin dandeenyu abadan jedhe. Sahaabaa namoonni didan guyyaa sadi qofa qaxaroo sii qabna jedhanii lolatti seena injifatanii galan. Namtichi sun takhayyal namtichi sun sammuu qaba. Sammuu qaba. Dhaloonni amma jiru dhaloota yeroo san jiru kan injifachuu hin dandeenye maalirraa hubate? Dhaloota Qur'aanaan bule. Qur'aanni keessa isaadha jiru. Qajeelfama Nabiyyi Muhammadin alayhi salaam bule. Addunyaa kana fudhatanii addunyaa kana hoogganaatiin turan jaarraa meeqaaf? Jaarraa addunyaa kana hoogganaatiin turan. Laakiin nuti karaarraa maquu gaafa jalqabne Rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaarraa maqsa. Taraa ammoo kuffaaratti kenne kuffaara jaalateeti miti beeknu qormaatuudhaaf. ammallee deebi'ee kana caalaallee akka tasaadha dachiin kubbaduu danda'a laakiin booda deeme rabbiin subhaanahu wa ta'ala erga zulmiin guddateetiin jedhe aakhira zamaanitti rabbiin subhaanahu wa ta'ala diinaa ufiidhaa inuma nassaraa jechuudha. Diinaa ufiidhaa kana ni nassaraa jechuudha. Isa kana furmaanni jiru bakki badee bakki irra badee fi bakki itti toltullee bakka tana bakka diinaa rabbiidha subhaanahu wa ta'ala qabachuudha. Dargaggeessi keenya dargaggeettiin keenya bakki irra jalqabuu qabdu ofirraa jalqabuu qaba namni nasri islaamummaa barbaade jechuudha. In tansurullaha yansurkum yoo uf nassartan yoo Allah nassartan rabbiin isin nassaraa jedhaa miti nasriin rabbiidha yoo kalaama rabbiidhaaf fedhee yoo dubbii rabbiidhaaf fedha keenya caalchine yoo hadiisa nabiyyi Muhammad alayhi salaam fedha keenya caalchine rabbiidhaaf buuneetiin jenne rabbiin subhaanahu wa ta'ala nassara yookaan nasriin subhaanahu yaadam jechuudha. Waa'ee ulamaati wal qabateeti osoo ulamaa islaamaadha ka dhageenyu taate balaa ga'uu kanaan hin saaxilamtu keessattuu warri Filisxiinii wal qabatee jiru. Ulamaan islaamaa takkaan calline sagalee namni isaan dhaga'u warri miidiyaadhaan namni dhaga'ee namni ulamaa islaamaa dhagataa ittiin dhaggeeffatu hin jiru. Al-Imaam Al-Albaanii rahimahullahu ta'ala maal jedhan kanarratti dubbatan akkam jedhanii dubbatan Al-Imaam Ibn Baaz rahimahullahu ta'ala maal jedhanii dubbatan Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala maal jedhanii dubbatan Al-Fawzaan maal jedhanii dubbatan ulamaan gurguddaan addunyaan kun qabdu maal jedhanii dubbatan akka godhanii deeman. Lolli kun ulamaan hoogganame ulamaan hin hoogganamne. Osoo ulamaan hoogganame ulamaa'iin achi argeetiin waan dhufu beekati silaa wanni kun rakkoon guutuun isaadhaan argamu ture. Laakiin namoonni fedha ofiitiin baaniitii waan kana jalqaban eega jalqabanii abuu wajjiin rakkatanii jechuudha. Sini galtee
akkasubatu ammayyuu ulamaatti deebutti hin jiru namni ulamaa arrabsuu jira malee yoo caalim tokko gabee akkanatti adeemnu jedhe kun ka akkana maqaa ulamaatti maxxan ulamaatti keessu saati kana amma namni ulamaa dhageeffataa jiru jira jalqaba irratti akka biyya keenyaatti sadarkaa biyya keenya ala yaa jamaa ulamaan man hundee laakiin namni inni walliftuudha mujidaa fi mishittiidha yaa jamaa ta'akkalu billahi alaykum akka biyya keenyaatti mee dhageeffadha sirritti munshida hordofuu jirta ulamaa hordofuu jirta ulamaan gurguddaan taa'u osoo ulamaan gurguddaan arrabu baa'u munshida ebaluun yaa mee fuuldura tuubaa nashida ruduu janiba la ilaha illallah ergazan ulamaan man dubbanne sagalee ulamaa ofii gad qabani esan ammoo ulamaa man dubne jedhama hinjir ulamaa tun qaddarin nutu sadarkaa isaaniin beekin haga waan namni ilami yookaan gasan tokko jiru beeknu haga tica arba keessa jiru wayidha waa beeknu jecha ibnu baazii jecha albaniifa jecha ibnu simin farahullahu ta'ala genyun akka biyya keenyatti tokko akka biyya keenyatti muhadara garagaraa wagguu yaaman ulamaa gurguddaa ofirraa qabu gurguddaa kan yaamaniiti erga sana mun deebaluun na ol duubata jidaan waajib jedhamai duran dhagaana zamana namni ulamaa dhagawsan wallahi man baraka zamana namni ulamaa dhagawsan namni baraka qaba nuti ulamaa jala gorree jennaan munshida jala gorree jennaan rabbiin balaa nufaana gorsiise ka sinigaltee an haqiqa kana dubbachuu dasne jedha waan ati jaalatu qofa sitin dubbadhu hunduma keessanii wuzin jechuu kiyyaan ulamaa haadha geeffannu mee bakkuma jirrutu haadha geeffannu ka caalamaadha haafuuti akkuma biyyaatutti ulamaa geeffannu maal jedhan dabarsan yaanni isaanii maalidha kan jedhu kana geeffanne dubbiin dhugaa gaafasan ulamaa jala deemuuti jechuudha gasan ulamaa deemuuti nuti caalamni islaamaa isaatii kana alama odiiga tamsaasee odiiga wanna jedhe sababa kanaaf jecha akkana ta'ani tuntan tambiraati ammoo zamana kana keessa akkami kufaara kana ta'e kan jedhu kufaarri sharri dalagu jira miidiyaa dhuunfatanii jiranii maqaa islaama balleessanii turan asiin dura alhamdulillahi rabbil alamin muslimni akka duriidhaan jiru isinummaan jabaadha malee seenaa osoo qorattanii asiin dura feesbuuk irratti jecha way isin gaafadhee ture yoo yaadattanii beektan ol deemu jirra moo gad deemu jirra jennaan gariin gad deemu jirra jedha gariin ol deemu jirra jedha haqiiqatti ammoo yoo seenaa boggaa waggoota dhibba kana keessa dabarsin osoo hubattanii alhamdulillah xiqqoo si ta'aqqula jira xiqqoo si hubannatu jira fuulduratti illee nu hubanna yoo rabbi inshallah warra filistiin illee rabbi rakkina kana jala haa baasu sinigaltee warra filistiin rabbi rakkina jala kana jala haa baasu warra gazzaadha rabbi deebisee haa ijaaru yahuda ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala bakka jirtu rabbi si haa dhabamsiisu humna jalaadha rabbiin haa kukkutu إن شاء الله يا ربي جري يضركم من الأذى ربي سبحانه وتعالى يهودان وما تقول أنا ذا سنقوتي مالي قد سنميل أني صداتنا ربي ننجد والله أنجرا صدات والله يهودا ونقوتي يهودان فلسطين بوكستمان نقوتي عكسها فلتي يتصم على قلبي كيكيا أنا أصدق قد مسلمة إسلام مرقاتشات دي مسلمة إسلام مرقاتشات دي ومالي يهودان أمريكان كفنان بيات بلوندن دي يا جماعة سنقال أمتيسا إلا بحبل من الله وحبل من الناس هكا ربين قد داري بكش موجة أما سنة ملكة جرا دقويا تقبلون دني أمريكان كفنا جيجو لكن وين قد ماليني نتي إسلام مدى بني إسلام ما كبجو كان يمون كواي ورى سعودي والكابتة قطري والكابتة مالي والكابتة كنهم دسادة وورى السياسة واندلقوا يا جماعة والسياسة تبديسا ورى السياسة واندلقوا ووين يتدلقا بواوي بدا ورى السياسة سياسة تيسا هم دندن دينيونوتي أنا بكينيا باما مي بكا جواري دابدي لما كان هم ترابيه تأتي بدا سوجري نرابو كيسا كارفاشا فكاد على الكابيلاوي فكاد نرنتو بريد فيلديكي يامي يعني ودبت الدعوة قد مالي فيلديكي يا رامي السياسة دكتور أبي اللي بكا بويتين الرامور مالي وسوجري ديم فوق كدك مالي ور سياسة فكينيا موتوما سعودي أكا قد نمتي مثلا يوسف غارتني معرفة كانوا قد يعني مالي سبا كان جيتني يا كانت تفكر جيتشوني دندا الدنيا كنا الدنيا ما الدنيا ولي تلاقي تجرو من مسكي كان جيتشو نمني أتشلالي ما جد السعوديين كابين جانا ميارا جانا واحد يبي بيك تكواوي رابر بعد التمرين كذا تكواوي رابطة تتا تكنا تكني تفي ويرو براتي واكجت تتا سينغال تكواوي تفتا سون واسانيتي undu kenyu majene wakaban kesa jamaa kesa mewa sinitim wallahi rabbik yankakad wan kesa jiru fi miti saudi yo saudi ala alle dadanu haq inni nija saudi kesa hijre lakin namni mile takatti ad-dunya kana rakabu mile takatti ad-dunya kana rakabu namni ufjala ruta
نافي مامي ميلة تكتي الدنيا راكم نمني ركوتا نافي ما يا جماعة الركوت نتومي لما أبين جرا الدنيا كرت هنكنا نكمنا نكم لكن بيا الدنيا كنا راسي كانت مكا قرآنان سير رسيد قرآن انجر بلمان سيدا قرآن فدي سرت تركتي تنجر بيتك أو سيدا قرآن لتاتو نومت أنستي الدنيا رابسيتو